Oro Media. Nuti farachiisu jiru nurra haqameera beenyaan arfii du'a. Nuyi kan jireenyaaf waamame, nuyi kan jireenyaaf eegamu Yesuus wajjiniini nutu darbeemu. Bineensichaaf kan saganne gubaasaas kan fudhanne ulfinaan ol ka'u. Deebi'anii jiraatanii Kiristoos wajjin waggaa gumamoo. Dua kausa duratim lakkinu tisirraafamnu mallattoolichaa ofirraa waan qabnuuf bineensichaan hin nyaatamnu. Hadiisni takka ta'een beennee guyyichatti hin ta'a. Keessumattuu loltoonni jajjaboon addunyaa hinnabuun gaafas lafa lixaa. Irra keessaaf garaa dacheettis iddoon baqannaa eessattuu hin argamu. Kana keessa qooda tokkoon qabnu nuyi warri dursee ol butamu. Elmicha dhiigaan ijaarame isaa minni biiftuun achiin. Amantiif qulqullummaan alamaa kan keenyaan biyyichi. Keenyaan ni nu boonsu Yerusaalem haaraa biyya qulqulloota. Keenyaan ni nu boonsu achi dhaqee miitti ol galee keessa jira. Achi dhannaa, achi dhannaa, achi dhannaa nuyi kanaaf eegamnaa. Achi dhannaa, achi dhannaa, achi dhannaa nuyi kanaaf eegamnaa. Fakkeenya isa baara darbuuf jiru sana duukaan bu'inaa. Tiksituun olotaa Yesuus hin dhufaa mul'inaatti arginaa. Yeroo faasnu kaa'een kun darabaadame waan nutti hin ho'ine. Guyyichi hin beekamu gaaf tokkoon sokkinaa ulfinaan hin butamne. Barruusaa irratti kufanii rakkinaan hin gollamanii. Isaan namaaf ifa hammam yoo dheerate dukkan namaanii. Jooramaan qalbiin ormootaas yuumaan karaaru. Nuyi warri dursee dhaqee mirga baatiriiru. Sunis Maranathaa gooftaa Yesuus dafee min dhufaa. Abdiin kutinaa lammii koo inni nu raasee sun hunduu nafaa. Maranathaa hangaficha lubaa misaatti dibamaa. Maranathaa garicha baneessatu nu dura deemaa. Maranathaa hangaficha lubaa misaatti dibamaa. Maranathaa garicha baneessatu